may fi might. May faaliif fayyadamtanii for permission and the possibility. Heeyyama yookaan ammoo taateedhaaf fayyadamtanii jechuudha. Taatee gara fuulduraatiif fayyadamuu dandeessa may jechuudha. Fakkeenyaaf may I sit here as taa'uu. May I sit here as taa'uu. Maalii gaafachaa jirtan amma permissionii gaafachaa jirtan. Inni biraa immoo it's may rain today. Boru ni rooba ta'a. Sorry, today jechuun har'aa miti. Tomorrow osoo ta'e it may rain tomorrow. Boru ni rooba ta'a. Yaa sirreeffadhaa asirratti. Akkasumas yuutuubiidhaanis barachuu barbaaddan Nagaatiyuubii baay'oorra laaltanii seenuu dandeessan. Akkasumas amma asirratti maayitii immoo maaliif fayyadamna? For weaker possibility. Taatee fuuldura laafaadhaaf. Maybe ta'uu baachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf it might snow tomorrow. Boru cabbii buusuu danda'a yookaan cabbii roobuu danda'a. Hin beekamu amma taateedha kunis. Taatee gara fuulduraati. It might snow tomorrow kan jedhudha jechuudha.